gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan amantoonni waldaa keenyaa waldaa burqaa gaarii hundumti keessan iyyuu akkam jirtu halli manni keessan nagaaramni mayyuu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu gooftaadhaaf haa galatu baay'ee waaqayyoon galateeffannaa dhugaarmaan guyyaa har'aa kana akkuma barreen gaddaa beektu barreen gaddaa jalqabne guyyaa ayyaana diyaaqooniyaa yeroo kaan guyyaa ayyaana dargaggootaa guyyaa ayyaana daa'immanii guyyaa ayyaana dubartootaatu jira malee guyyaan ayyaana diyaaqooniyaa jechuun guyyaa ayyaana hiyyeessaa hin qabnu turre. Egaa yeroo jennu hiyyumaaf saganna miti waaqayyoon kadhannaa fi inni guddaan namoota warra rakkatootaaf akkasuma immoo dubbii waaqayyootu waa'ee isaanii maal jedha kan jedhu immoo ilaallaa kana qofaa immoo miti ofirraa hidhifne ilaa hiyyeessa gargaaruutti wadha kudhan keessaa inni ka'anii tokko inni kudhanii tokko jira hiyyeessa gargaaruu garuu ofirraa hidhifne sasiya lama afaan kaannu isaaniin al tokko afaan kaa'u jechuudha akkasittiin ituu gargaaramu hiyyeessi waaqayyoomatu nutti kenne kan akka waaqa nutti kenne isa barteedha jechuu dandeessu baay'een keessan dhageessaniittu ji'a finne tiksiin tokko tureera fannifamuu gooftaa fuuldura Yihudaatu Maariyaamii miilla gooftaa Yesuusitti shittoo dhangalaafnaan yaadattu baay'een keessan tiksiin kun yooma dubbifame maaliif ituu shittoo birrii ammanaatiin bitame kun miillatti dhangala'ee badaa jedhee gungumii kaase wangeela Yohaannis boqonnaa 12 keessatti argattu tokko kaaftanii jennaani gooftaa Yesuus Kiristoos dhaggeeffate Yihudaan gakkee maaliif bada'e tu gurgurame hiyyeessaaf kenname maal taa'e birriin sun hiyyeessotaa fi gurguramee maaliif hin kennamu turee jedhe jennaani gooftaa Yesuus akkeedhe hiyyeessi yeroo hundumaa sin bira jiru gara fuulduraattis hiyyumni raawwatee lafa kanarraa yeroo inni itti badu jira hin jenne Yesuus hin jira ankeenya immoo nuyyuu qoodroo buufnee kadhanne malee rakkataadha hundumtu beekamaadha xinnoo garuu wachaan inni tokko waan afaan kaatee bulu hin qabu nuyi immoo waan afaan kaannee bullu kan qabnu immoo jiraachuu dandeenya ishee barraa cabsinee wal gargaarra jenna waaqayyo immoo nungatu ameen jedhaa qaba nungatu waaqayyo yaadayna waaqayyo nungatu warra hiyyooman kanas hin gatu garuu ittiin nu ilaalu yeroo hiyyumni gadi fagaatu jedhu warri Awurooppaa ka'umsatu dhiyoodha amma yommuu mana keessanii addanaa dhaabuuf jedhaa jiranii boolla isaa gadi fageessanii qotu gadi fageessanii qotan allayyaa buusan birrii 2,000 qofa ramadan meelaalaa achi gad baay'ee fagoodha achi gad bimiin dhaabachuun beektuu hundeedha utubaadha jechaadha utubaa naannee dhaabatu kanaa fi achi gadi baay'ee qotamee achi gadi immoo konkireetiidhaan ka'u ture jira baay'ee sababii gadi qofaramee fi yeroo ka'u dhaabachuu isaa cimaa ta'a warra Siwiidinii takka jedha isaan jecha man isinii jedha Siwiidiniin bara Itoophiyaa kun dhufin fuuldura as bara biyyi mishiin Itoophiyaa yommuu dhufani namni tokko hin qabu hiyyeessi waggaa 100 fuuldura jechuudha almost waggaa 125 fixanii rooma isaan hiyyeessa keessaa isa dhumaa ture garuu wangeelli isaan bira ga'ee wangeela kana hiyyuma keessa dhiibanii fidanii nu biraan kaa'e caamaa isaan kaatanii deemanii rakkina isaan keessa turanii qeesqoon namni jedhamu waan darbe nutti himaa ture baay'ee caamaa gadaanaa biyya Awurooppaa keessaa kan kaatu Siwiidinii turte isa kaatanii dhufuudhaaf karaa deemaa fardarraa fardatti darbaa isa kaan immoo lafa deemaa dhufan hiyyuma keessaa kennan immoo kennan waan qabnu mishinii dhaqaa biyya Afrikaa jedhanii Itoophiyaa dhufan hiyyeessota dhufu baay'ee hiyyumni keenya immoo yeroo sana immoo ittuma nutti caale keenyumatti caale gadi nu buusee dha waaqayyo gaafachi nu kaasu garuu kunoo sadarkaa gararraa jiru galanni waaqayyoof haa ta'u inkwaanis kana gabuu bulan miti kan caamaa caccabduu kaatanii deeman miti raafee warra kaan iyyuu gargaaraa jiru waaqayyoo yeroo gadi nama buusu ol nama baasa sababii ta'eef rakkina amma keessa jiru kanas hin balaaleffatina baay'een keessan yoomii maalii jettanii yaaddayna waaqayyoon isin baasa
Ameen jedhame. Onna baasa Waaqayyo jedhame si. Hatta ganama kana kanuma labsana. Waaqayyo yoo ambalee gadi bu'eeyyuu onna kaasa jedhame. Yoo ani baay'isee gadi bu'eera ta'eyyuu onna baasa. Waaqayyoon isin haa baasu. Kana na Waaqayyo. Gooftaa guddaa abbaa jabaa Waaqa hundumaa ol gararraa jirtu. Nuyi dandeettii keetti gooftummaa keetti namannaa. Sabni kee ganama kana immoo yaa Waaqayyo siin Waaqayyo keenya waaqeffachuudhaaf. Dubbii kees immoo dhaga'uudhaaf. Kunoo yaa Waaqayyo dubbii kee immoo dhageenye duwwaa gaariidha jennee galuudhaaf miti yookaan gonkumaa galuudhaaf miti. Kan iddoo kanatti walitti qabamnee sagalee kee jala taanee sagalee kee fayyadamnee akka dubbii keetiitti jiraachuudhaaf. Kanaaf yeroo hundumaa fuuldura keetti argamne. Kana qofa immoo miti yaa Waaqayyo. Torbeedhaan galata qabna ijoolleen kee. Baraarama baay'ee nu baraarteetta. Rakkee hedduu fuuldee ishee kan darbatu baay'ee jala nu barsiiseetta. Yaa Waaqayyo as kan jiru tokkollee kani yaa Waaqayyo halaala fuudheetiin darbatee nu gidduu jiru. Dhugaadhumaan gooftaa Yesuus nu gargaarteetta. Maatii keenya gargaarteetta. Warra dhiirotaa gargaarteetta. Warra dubartootaa gargaarteetta. Dargaggoota keenya gargaarteetta. Daa'imman keenya gargaarteetta. Yeroodhaa gara yerootti gaaduu qabna. Akkuma yaa Waaqayyo adamsituun bineensa gaadduu adamsee kan nu gaadu hamaa sana nurraa dhooftee nuuf humna addaa dabattee nu laattee kunoo yaa Waaqayyo mana keenya keessatti mandara keenya keessatti maqaa keessa guddaadhaan taraa galagashii barri nu bira ga'ee nuyis yaa Waaqayyo isa gubaa jirra galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin galanni bara baraa siif haa ta'u. Kunoo ammoo yaa Waaqayyo fuuldura kee jira ijoolleen kee sirraa barachuudhaaf si dhaggeeffachuudhaaf ganama kana galatas guurrannee dhumneerra obboloota keenya jaallachuudhaafis yaa Waaqayyo kunoo eeyyee jaalala isa dhugaa sati jette sana akkuma ofii kee of jaallattu nuun jettee hiriyaa kees jaalladhu nuun jettee ta'oo gooftaa Yesuus ofii keenyaa beela'uun jaallannu dheebochuun jaallannu daaruun jaallannu moofaa guurree deemuun jaallannu gooftaa Yesuus akka nuun yaa Waaqayyo gooftaa ofii keenya akkuma akkas jaallannu warra kaaniifis gaarii yaadutu nurra jira. Kanaaf waldaan keenya yaa Waaqayyo waldoonni keenya wal ga'anii guyyaa har'aa kana irratti bakka jiran hundumaatti waldaan maqaan Yesuus magaalaa Naqamtee keessa jirru Waaqayyo gooftaa guddaa guyyaa obboloota keenyatti yaadannu guyyaa obboloota keenyaaf itti arjoomnu guyyaa hiyyeessatti gargaarru guyyaa ijoollee haadhaaf abbaan qabnetti gargaarru goonee guyyaa kana kaanneerra ulfinni kee gidduu keenyatti haa argamu. Yaa Waaqayyo nuyi buusii buufnuun farankaa walitti qabnuun waanuma tokkoon illee hiyyeessa gargaarree iyyumaa baasuu hin dandeenyu. Garuu yaa Waaqayyo amma keenyatti inni xanna kunoo. Ilaa dubartittiin isheenii dirimii tokko hiixatte mana keetti waan qabdu nambifanne dubartiin kun waa'ee birrii ishee baay'ina ishee miti kan ishee caalaa waan kumaan lakkaa'amu kennan jiru gaafa sana. Ati ansaaniin ilaalle isheen kun garuu onnee guutuudhaan akka isheen laatte ilaalte garaa ishee guutuu onnee ishee guutuu ilaa utuu nambifatiin waa'ee mana hartee fiduu ishee miti isa garaa ishee keessa jiru isa dhugaadhaan waan qabdu ishee gammachuudhaan fiddee dhuftee sanatu argite. Kunoo yaa Waaqayyo gammachuudhaan obboleessa keenya obboleettii keenya akka gargaaruuf gammachuudhaanis waldaan kun yaa Waaqayyo hidhama tokko malee rakkatoota isaan gidduu jiran akka gargaaraniif ayyaanni kee hunduma keenya haa gargaaru. Nu wajjin ta'ii sagalee kee nuuf ibsi maqaa tokkicha ilma kee Yesuus gooftaa keenyaan ameen. Gabaabsinee ilaalla. Kutaan irraa dubbisuu faarsaa Daawit 41 ta'eetu lakkoofsa 1-3 kan jiru ta'a. Akkana jedha innis immoo namni isa dadhabaadhaaf yaadu haa gammadu. Waaqayyo guyyaa hamaatti isa hin oolcha. Waaqayyo isa eega jireenyas hin kennaafi biyya keessattis isa gammade hin jedhama. Yaa gooftaa ati gojommii diina isaatti dabarsitee isa hin kennitu. Waaqayyo siree dhukkubaarratti ol isaa hin qaba. Fayyisees siree dhukkubaarraa isa hin kaasaa jedha. Ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u.
kutaan kun waa'ee hojii diyaaqoniyaa yookaan namoota rakkatan namoota haala adda addaa keessa jiran akkamitti akka nuyi gargaarru nu gorsa jechuudha. Egaa kanarratti hundoofneetu dubbii Waaqayyoo kana ilaallaa. Macaafa qulqulluu keenya keessatti akkuma sila isinitti hime hiyyumni hiyyeessi yeroo hundumaa akka nu gidduudhaan nutti hime. Namni jaallatee hiyyoomu jira. Namni jaallatee utuu hin jaallatiin kan hiyyoomus jira. Maal jechuudha namni jaallatee hiyyoomaa jettanii na gaafachuu dandeessu tarii gaaffiin sammuu keessan keessatti uumamuu danda'a. Namoonni tokko tokko utuu hojjetanii fooyya'uu danda'anii utuu baratanii sammuu guddaa qabanii iddoo gaarii tokko ga'anii ofiin miti biyyaafuu bu'aa buusuu danda'anii dhimma hin qabneen jiru. Dhibaa'ummaadhumaan liqimfamanii kan dhiisan jiru. Yeroo baay'ee dhibaa'ummaan kun namatu hin beeku malee seexana biraa namatti dhufu. Seexanni akka ittiin leenjisa. Kana beekanii yommuu jedhu beekamtii kootu guddaa ta'een isinitti himamti. Waanuma baadiyyaa keessatti argamu. Namoonni cimoodha jedhaman baay'ee hojjetanii bu'aa buusuu danda'an sammuu gaarii qaban garuu dhibaa'ummaarraan kan ka'e waan gadheetti of hidhanii iddoo gadhee dhaabachuu baranii waan gaarii hojjechuu wallaalanii ofis fayyaduu dadhabanii ofis nama badii ta'anii hiyyoomanii rakkina guddaa keessa kan jiran jiru. Tokko tokko immoo warra nama isinitti himu kun kaanii warra beekanii of hiyyoomsanii. Tokko tokko immoo haatiif abbaatu waa qabeenya qabu mana nyaatanii dhuguu akkuma kana bara baraan haadhaaf abbaan na nyaachisaa na obaasaa ba'u jedhanii qoonqoo bal'isanii nyaatiif dhugaatiin itti shaakalanii nyaachanii dhuguutti garmalee magaalaa kana keessa nama tokko turan jedhamu. Ijoollee isaanii qabanii harka qabataniitu hoteela dhaquu danda'u. Baay'ee sooressa namni sun. Maqaa namaa dha'uun sirrii miti malee nama baay'een keessan beektanidha namni kuni. Inni tokko nama lamadha isaan. Inni tokko ijoollee isaa barsiisee cimee maal jedhee himmee barsiisaa dhuunfaa qacaree fi bara durii sanatti ijoollee isaa barsiisee guddise. Isaan kun immoo ijoollee isaanii fudhatanii hoteela dhaquu kunyaakii jedhu kunyaakii kana dhugsiisu jedhanii ijoolleen abbaa jala teessee kunyaakii lama dhugu. Sigaa kana caalaa galaagaa jedhanii gashu. Akkasitiin ijoollee isaanii sun ni taate. Booda gaafa dullooman ijaarsi ijoollee isaanii akkuma jirtutti hoteelatti namni jechuun mana hoteelaatti bitu waan qaban. Taanii haasa'u jedhan gaaf tokko. Kana namuma amma lubbuudhaan jedhan duraan dhagee. Ani jedhan jaarsa warra hoteelatti ijoollee isaanii geessisantu dubbata. Abaluu ijoollee ani yoo biraa deebisa ijoolleen isaa gaaf tokko duukaa hoteelatti hin beektu. Ijoolleen isaa garuu kunoo barattee amma biyya alaa jiru ijoollee isaanii akkuma jiran toorri sun. Ani ijoollee koo jalqabaa kaasee hoteela dhaqee barsiisee hoteelatti na jalaa hafte ijoolleen koo. Kana natu godhee yaa Waaqayyo cubbuu kana naa dhiisii jedhaniitu Waaqayyoon kadhachaa turan obbo Abaluu faa jedhee nutti hima turan jaarsii nama guddaatu jiru amma lubbuudhaan. Maaliif isinitti hima kanaa yeroo tokko tokko maatiin ijoolleen balleessu qabbaxa barsiisanii hojii barsiisudha. Nyaata hodhu ijoolleen amma nyaataaf dhugaatii guddaa yoo maalii qabnaa miti ofii ammoo humna keenyaatti nyaata hodhu garuu hojii barsiisuun immoo guddaa hangafa qaba. Ammuma iddoo baay'eetti kan tabalaashaan ijoollee warri isaanii waa qabanidha. Hojiin barsiisan waan guddaa hubadhaa ijoollee barsiisuun. Israa'eelota keessatti Israa'eel kan isheen ittiin amma addunyaa irratti beekamtu tarii Israa'eel baay'een ittanii ilaalla kaartaa irraa arguu dandeessu wanta xinnoo tokkodha Israa'eel. Biyya xinnoo biyyaan gadiiti biyya gadi deebitu. Lakkoofsi biyya ishee kuma miliyoonii 5 iyyuu kan hin goonedhaam. Garuu biyyattii kanatu addunyaa kana raasa. Iddoo isaan jiran iddoo Israa'eel dhaloonni tokko jiru beektonni jira beekumsi biyya lafaa kanaa harki guddaan harka Israa'eel jira jedhamu. Tokko Waaqayyoo eebba kenneeraaf jalqaba. Inni guddaa fi olaanaan garuu eebba Waaqayyoo irratti aansee xinnummaa isheetii kaasanii ijoollee isaanii hin barsiisu waan nama barsiisudha. Matalai amma yeroo kanatti tokko ispoortii barsiisuu ashaangulliittiin dana dhaabanii akkamittiin Filisteemi kun ayi jedhu inni hamaadha. Sakasii ijoollee barsiifna jedhee tarii inni jallina isaanii ta'uu danda'a.
kun tokko kana. Lammaffaa ispoortii kana egaa ijoollummaadhaa kaasanii barsiisu. Inni gara biraan ijoollee hojii harkaa barsiisu. Hojii harkaa barsiisu amma nuti nama wayyaa dha'uun shammaaneedha jennaa, nama sibiila tumuun tumtuudha jennaa, nama gogaa duuguun faaqiidha jennee dhiisan jirra. Maqaa kanarra dhiisuun hoo jedhanii achuma lafa kaanii arbiinis achitti haftee hin ta'a. Kanarraan kan ka'e amma jirbii harki keenya qotu, jirbii illee namni qotu ni beeku. Maaltu dhaayyuu qotu? Qotee bulaan akkatti qotu dhabee dhiisi. Amma hundumaa wal harkatti doomsinee doddoomsinee deemne. Maaltu ree namoota warra harka maratanii ta'antu shashammaanee satumtuu saba beelanii fi hundumtuu harka maranii dhimma keetti kaa'ee arbiis mareechi kaa'ee harkas maratee dhufee nu gidduu taa'e. Kanumaan ammaa gaabii bakkee dhaadhannee birrii kumaaf dhibba meeqaan bituutti jalqabna. Waama salphaa naannaa keenyatti hojjennee argannullee wal doomsine jechuudha. Israa'eelota biratti kun hin jiru. Israa'eelota biratti namni hundumtuu tumtuudhaa, namni hundumtuu shammaaneedhaa, namni hundumtuu faaqiidhaa waan hundumaa hojjetu. Kun beekamaadha akkasuma dhugaatiif taanaan namni hundumtuu qotee bulaadha. Namni hundumtuu hojii hojjetee jiraata. Baay'een keessan beektu taatariitii amma har'a firaafiree dhiyeessuutti keessumatti burtukaanii dhiyeessuutti addunyaa irraati tokkoffaan Israa'eel. Lafa gogaa waggaa 60 ol bokkaan roobsiin hafee irratti qotti bookan boombaadhaan bishaan gashite. Hin qotu, hin hojjetu, ijoollummaadhaan barate. Suusii hojii godhatan. Hankeenya garuu gaafa dhalattee kaatu suusii oduu amma barate gashite. Ka'ee nyaata baluu baay'ee naannooftee mana keessa. Kanammoo maatiitu tokko ofii keenyaa tokkuma yoo ta'e nyaan dhuguma gaafa laaltan amma magaalaa keessaa maal qabnaa hojjettuu dandeessu waa si gochisiif. Ijoollee fi durbaallee amma wanni mattee buddeenuma gaashaan itti naqattee baaftu jirti laata? Baaqootu beekas kan. Sarraatanyaa akka tanan dhattee teessii tokko. Amma nyaatta hin jiru amma sarraatanyaa eenyutu sarraatanyaa godhata. Innumti dhiiraa ni dubartiin baru tura jira. Barqee amma namoonni baay'een suma dhugaaf taanaan ijoollee durbaa ijoollee dhiiraa warra xuruutti barsiisaa jirtan jiru. Hinjiru barachuu dura jira bakka. Anamma garatti buddeen to shan beeku gaaf tokko shayeen dabbi fadhadheeni mucaa koo wajjin haati manaa quban hin turreen qixal shayeen itti naqee jalqaba. Ergasii booda bishaan itti naqee gaafa irra keenya ciincee muti manaa ajaa'ee gaafa ciikuun sab akkasumni nu gubu. Oollerii kanaallee mariin guddadha. Barqi egaa baadiyyaatti sababii nanallee guddadheef shayeen saffiseen beeku garuu waan kun naannoo na rakkise. Namicha tokkotu carraa argatee biyya Noorweey dhaqaa barnootaaf. Daarikteerri mana barumsichaa simatanii suma lummuttii akka keenyaa kana namichi waa tokko hojjechuun beeku. Noorii jedhanii bakka noo dhufee nama makiinaadhaan fudhatee dhaqee kutaa doormii isaatti gashee ilaa kuni kutaa itti gahee ciiftu. Iddoo kana ciiftaa asitti harka dhiqattaa asitti waa bisheeffattaa kana gootaa jedhee timee mana isaa kenneefi qulfii kenneefi maskootiin akka itti banamaa barriin akka itti banamaa akkas hundumaatti argisiisee kun kanatti sakkaa'ama jedhee waan sookeetti hundumaatti argisiisee namichoo gammadee haalleluuyaa jedhee in sokkee egaa bakka kanumadha itti fufikaa jireenya keedhee laammaaf immoo waan ati nyaattu kunooti jedhee sokke yeroo inni fiigee dhaqee makiinaa lixu abaddu inni fiigee Faranjiinoo duuba makiinaa deeffatee maalidha innaa sarraatanyaan hoo isa jirti isheen naa hojjettu jedhe. Faranjii rifeensi ol ka'ii Afrikaadhaa dhuftee garbicha haala jedhiru addanaa faranjiin si hojjettii sarraatanyaa hedhiitti bawuttee jedhan. Eessa baasaa dhaqaree hin taa'e gadi gugguufee taa'ee affeenutti ka'e kaashee eeggakoo qixal shayii wanni waliin naaqee. Elah warri gurguddaan iyyuu shaakaloon nurra jira. Keessumatti carraa argattanii warri iddoo tokko deema jettan of eeggachuun nurra jira. Kana hundumaa kan isin himuu fi jiruu wallaaluutu hiyyumatti nama galcha. Jiruu tuffachuutu hiyyumatti nama galcha. Jiruun tuffatamu. Jiruun nu tuffata. Isan nu tuffata waan nu tuffata. Jiruu gajjallaaf gararraa qabu. Hafidu birrii malee. Hafidu waan ana nyaannu naaf hafidu malee. Sana gochuu qabnu jechaadha. Egaa kuni beekaa warra hiyyumatti of gashanii warra nama isinitti hin godhu. Warri immoo rakkatanii hiyyumatti galan immoo jiru. Dhukkubsatanii dhukkuba godhatanii miilli isaanii dhukkubee harki isaanii dhukkubee lawwaa isaanii iji isaanii jaamee gara itti hojii dhabanii
Indaa'u warra amma isiniin jedhu kanatu yuunu caalaa hojjetan. Warra rakkina akkasii qabaatan jiru. Tarii isaan akkasii kuni ho'a qabu nama birattu abbaa baree birattu. Tokko garuu amma bakkee kanaati kan nu kadhataa jiru yoo laaltanii fayyaadhuma isaa dhufee fayyaadha tabiibdu maaloo daraa keessanii maaloo jedha. Ilaalee kana kabali sii jedha. Fayyaa gilgil. Dubartoota tokkotu argitanitti gidduu kana qaab argitu warra buqqee dhufe ta'uu danda'u. Calluma dhanii haasa'u yommuu namni bira hin jirre naannaa tootaalii godhaa fasan irra achi ol naannaa taaksiin isin ittiin dhuftanii ilaaltanii chaanii tarree kitaaba afur ta'anii. Hin haasa'u yommuu namni bira hin jirre immoo namni bira darbu rakkoo fayyaa keessanii maaloo fidaa waan maxannoo ishee maal jedhu. Maal hojjettuun jedhe hin ta'in taa'u. Kadhachaa irraa hidhan. Nexanaa uffatanii ta'anii shallananii kadhatu. Kun gaafa teessanii ilaaltanii barki xiyyumatu fidee rakkinatu fidee sirriidhaa. Namni tokkoon isaanii mana namaa galanii hojii hojjechuu immoo barbaada. Kottaa mana namaa galaati hojii hojjedhaa jettanii ammatu isin gatteessanii buqqee teessanii gorsitanii badiidha. Ashkarii namaa nu gochuuf hin goonu. Anuu ashkarii meeqan qaba durri. Nama koo mana koottanuu nama meeqan guddise isiniin jedhu. Isa durii isin itti himu. Har'a garuu kan isaan ittiin kana keessa darbuu danda'an amma danda'ame kadhannaadhaan duwwaa miti. Of fayyaduudhaan, of fayyeessuudhaan. Waldaan kiristiyaanaa calluma dheeruma nama marka maratee taa'u gargaarti jechuu miti diyaaqoniyaa. Namoota rakkina addaatiin qabamanii attam gooti jenneetu ilaalla. Rakkinni waldaan kiristiyaanaa karaa isheen itti gargaartu karaa lama gargaarti. Tokko yeroodhaaf jira. Diyaaqoniyaan qindoomne kan jedhamu jira. Yeroodhumaaf nama rakkate tokko yeroo gadhaaf gargaaru. Fakkeenyaaf barataadhaaf dabtarii binnee jabaan dhuftiin jechuudha. Mana barumsaa waa ittiin naquun dhabee haati koo qalama alaatti garuu dabtarii bitachuu dadhabee wanni jedhee dabtarii binnee fi iskiriptoo binnee fi jabaan dhugaa jennee inni nuyi dhiifnu kan hin qindaa'in jedhamu yeroo dhumaaf waa laata. Inni kan biraan namoota karaarra ta'anii isin kadhatan jiru. Kan hin qindoofne kana kan fidan akka wanta akkasii biyya keenya keessaan kaane kan godhan waldoonni kan biraan jiru. Dhaggeeffadhaa. Waldaan Ortodoksii kan hin jaallatan. Waldaan Kaatoolikii kan hin jaallatan. Waldaan Musliim kan hin jaallatan. Akka kadhattuun karaarra teessee kadhattuu barbaadu. Meelaadhaan nama taskaana kan isaan baay'atanii maaliif faranka zara-zaratee tokko qish hunduratti godhee hiyyeessa xaqlaalla ishee waliin ga'ee yoo jedhee bakka isa kanaan saddaqa jechaadha. Ni ilaala waaqayyo. Yeroo ittiin farankaa kush godhee nama buusu. Hiyyumni biyya keenya keessaa baduu hin danda'amu. Yaadattu taanaan gara mallas natti fakkaatamni gara dhumaa kana jala kadhattoota magaalaa Addis Ababaa keessaa guuranii iddoo biyya isheetti akka isheen deebitu godhanii turan yommuu ta'u yooma kana. Waan waggaa hin beeku garuu 10 fa'aa ta'an ta'anuu akkasii keessa. Iyyanii du'anii warra Ortodoksii warri Musliimaa. Maaliif jennaan nuyi immoo maaliif ilaallee saddaqnaa jedhan. Hiyyeessaa waa laatanii saddaqu osoo bitee. Ilaaluun kan nuyi taphannu firoota kana dhaggeeffadhaa. Hiyyeessaa farankaa kishi gootee mini kanatti mootummaa Waaqayyootti galu. Yesuus Kiristoos taphanuudhaan mootummaa Waaqayyootti galla. Ameen kaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hojii namni akka hojjetu barbaada. Hojii haa hojjetu namni. Hojii humsanii fi hojjechiisu. Amma waldaan calluma ittee yoo akka kootti waldaan mana ijaaraa jirtu kuni calluma ittee dhumaa hiyyeessaa teettee birii namatti laachuun barbaachisu. Warreen daaqonii as kana dhuunfadhaa. Lafa kana qofforanii fudhatan yoo humna isaa qabu ta'e waama tokko godhan malee nammoo akka harmatti musqulluu deemu qalmatti birriin alaattu taanaan immoo maayinni akkasii naannaa ajjeesaa jirtu malee nama isaa jirtu namuma molol jedhee madeemu kanaaf calluma jennee waa buusii jennee laataa olla taanaan waldaan nama balleessiti malee nama hojjechiisti miti. Waldaan kiristiyaanaa isa barachuu danda'u kan inni baratu gochuu jajjabeessuu gara barumsaatti achi dhiibuu jabaan maaltu dudduuba keetta beekte. Isa hojjetu sana galu immoo humna potenshaal inni qabuun ati humna qabdaa humna horiitiin immoo si deeggarra jettee gara nigdiitti akka inni gorgochuu isa qotee buluun immoo qotii jettee gara karaa inni qotatu karaa inni itti fayyadamu kanatti dhiibuudha malee waldaan kiristiyaanaa calluma adii taa'e achitti birrii ilaannaa calluma adii ciisi boris kottu jettee hiyyuma waldaa keetti kunuunsi dhimi hiyyuma baafna seexana sin baafna hiyyuma sin baafna waldaa keetti galanni Waaqayyoof haa ta'u waldaan kiristiyaanaa farra seexanaa duwwaa miti. Farra hiyyumaatis kana nuu beeka kana nuu hubadhaa amantoonni keenya hundumtu warri harka qalleeyyii taatanis kana hubadhaa harka qalleeyyii sababii taateef qarumatti waldaan bara baraan si qallabdi jettanii yaadina gara hojiitti sin gashuu danda'u
warra jaartoliif jaarsolii ta'an warra dadhaboota rakkatoota ta'anii inni beekamaadha akka waldaan itti gargaartutti. Macaafni qulqulluun keenya hiyyeessa kan inni jedhee kaa'u warra lafa hin qabne akka duriitti akka kakumoofaatti gaafa laaltan warra qabeenya hin qabne warra maatii seeraaf siyaasa ofii danda'u hin qabne akkasumas isaan kun warra haqi isaanii jalaa jallatee nama waan bakka siyaasaatti waan adda addaatti dhiibbaa gurguddaan irra gahu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya guutummaa isaa olaantaa waan amma sitti himu kanatu keessa argatu. Ijoollee maatii hin qabne jechuun ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne akkasumas immoo ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne kuni orfaan jedhamu baay'ee kan ingilifizaatti akkasii. Warri immoo samii orfaan jedhan immoo jiru. Isaan abbaan jiraatee homaayyuu hin qabu haati immoo jiraattee isheenis homaa hin qabdu. Gartokkee jechuudha. Yookaan abbaa jira yookaan haadhatu jira. Isaan kun illee jiru. Dubartoota abbaa manaa hin qabne dubartoota abbaa manaa hin qabne jechuun immoo dubartii abbaa manaa irraa du'e hundumaatti hiyyeettiidha jechuu miti. Dubartii abbaa manaa irraa duunaan garuu ijoollee waan ittiin guddistu qabdee rakkattu warra akkas akkasii jechuudha. Isaaniifis hojii uumsuudha waldaa kiristaanaa amma dandeesse hojii uumsite jechuudha. Galaa mana namaa jiru galaa mana namaa taa'uu fi kan kana fakkaatanidha. Macaafni qulqulluun keenya eenyu hiyyeessi kan jedhu kan nutti himu. Har'a gara bara keenya keessa garuu caatii as jala kaatee deema maaloo siniin jedha. Caatii hangodhaa deema. Caatii ittiin bitachuudhaaf kadhata. Haraqee dhuguudhaaf kadhata. Haraqee dhuguudhaaf. Illaattuu fi dhaqee haraqee dhugu. Kun himee ibiddatti gad darbachuudhaaf irri. Ibidda bobeessanii qeetti gad buusuudha. Bakka kan isa iyyoomse, kan isa ajjeese, kan namicha kana namaa gadi godhaa jiru suusii dhugaatii sana, suusii caatiiti. Isaan qalafamanii qabamanii godhu. Bara kana immoo amma xurutti waan waldaa kiristaanaas akka maatiitti amantoonni keenya sirratti dammaquu maltan mana keessan irra warra naannaan jiru carraa argannaan isin hatu kan barbaadan iyyuu jiru. Waraqata baatanii deemuu, bulchiisa magaalaatii naa godhame jedhu, iddoo adda addaa teelaa kunoo jedhu, waan baay'ee baatanii deemu. Riferaalan deema jedhu. Jedhu rifeerii kee biyyi jettanii gaafa isin ilaaltan immoo ganaan naqee fudha isiniin jedhu. Egaa annuun akkasii nu rakkisu waldaa kanas immoo rakkisu jedhee yaadda. Dhufanii gubannaa meeshaa soolii keessan hubadhaa. Baay'ee rakkina gurguddaa jira. Hubadhaa utuu hubatiin gargaaruu hin dandeenye. Hubanne eenyummaa isaa adreessiisaa beekne. Isa jalqabaa gargaarsi kun kan ka'u warra waldaa kana keessaa. Ergasii booda warra naannaa keenya jiran. Gargaarsa kanaaf warruma amanan duwwaadhaaf immoo goona miti immoo achumaan kan isin hubattan. Warra namaniniif isin goona. Musliimaaf godha. Waaqayyo kan inni waldaa kiristaanaa kaasee fi hiyyuma kana irratti waldaan kiristaanaa akka isheen hojjettu nu kaaseera. Jiruu sin barsiifna. Jiruu sin barsiifna harka qabargatee akka inni socho'u hojjetu goona waan inni ittiin socho'u goona. Kana nama isinitti maa jire kun isa hin qindaa'in. Inni qindaa'e diyaaqooniyaa kan jennu immoo hojii uumsanii fi maal hojjetta jedhanii ani kana hojjechuu hin danda'a, shunkurtii nagaduu hin danda'a, kana gochuu hin danda'a jedhee yoo namni sun himatu waan namni sun hojjechuu danda'u hordoffii cimaadhaan waa kennanii fi hordofuu. Diyaaqooniyaan kan isaan hojjetan kana waa kennuu fi birrii mannashaa kennuu fi socho'u ittiin jedhu isaan hojjetaa hin hordofu yeroodhaa gara yerootti hordofu. Yoo iddoo tokko tokkotti birrii kennanii fi akka inni deebisu godhu akkuma liqaatti deebisee gara biraa immoo gargaara birrichi. Namichi kun akka inni deebisu godhu. Iddoo baay'eetti immoo namichi kun waa tokko yoo hin danda'u taanaan immoo goobasiidha ta'ee danda'an immoo badhaasuu iyyuu danda'u. Akkasittiin hojjechiisu. Inni kun isa qindaa'aa jedhama. Diyaaqooniyaan qindoomneef diyaaqooniyaa qindaa'aa. Diyaaqooniyaan qindoomne nama darbuu tokkoof waa kennuudha. Diyaaqooniyaan qindaa'e immoo isa akkasiiti. Ijoollee tamaarsifnu nuti fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle wayyaa ishee binnee, dabtarii ishee binnee hordofuu. Diyaaqooniyaan kan hordofan jiru. Amma waldaa gara biraa keessa jiru. Hin hordofuu. Ijoolleen kun 15 taatii 20 ta'uu dandeessi. Dabtariin asii bitamaa fi wayyaan asii bitamaa fi hin hordofu. Meemmeemaa irra jirta. Qormaata isheen hordofu. Miidiyaa ta'u teestii ta'u tokko qormaataa fiddee argisiisti. Yoo isheen dadhabdu taate akka isheen cimtu godhu maaliif jedhu itti dheekkamu. Hin guddattee nama taati. Akka ittiin guddisanii waldaan kiristaanaa namoota godhaniif. Kaleessa nama akkasii jiru noone kana sinni. Nama haayiskuuliidhaa kaasee tocho'uu dadhabe tokko ture. Waldaan itti deebistee barsiiftee. Baay'ee kan sinni sammuu qabaa gurbaan hin darbee digirii argatee
digirii waan ittiin naqu dhabe waldaan hordoftee amma digiriitti barsiifti. Digirii baratee dhufee waldaa kiristaanaa keessaa dhufee hojjetaa jira. Dhufee illee xinnoo waldaarraa kaachuma yoo barbaadee turedhanii Waaqayyo garuu karaa biraa rukutee deebisee dhugaa dhaabate. Maal jedhee ani jedhee dhiigni koo kun jedhe dhiigni koo foon koo bu'aa waldaatiin hin guddadhee. Maatiin koo waan qaban jedhee rakkina akkasii keessaa na baaftee waldaa kiristaanaa na guddiftee na fiddee jedhee dubbata. Dhugaa ba'a har'a nama hojjetaa jiru. Dhugaa Waaqayyoon isinitti himaa jira kan. Kaleessa arge kan. Kaleessa lama duraa qalee. Maaliif inni isinitti himaa jira? Waldaan hin guddisne gara guddinaatti geessu. Kun egaa diyaaqoniyaa qindaa'e isa jedhu keessaan kan nuun hojjennudha. Akka kutaa kanaatti waan gaggabaabduu xixiqqoon isinitti himee xumura kan maali? Namni hiyyeessaaf kennu jedha qaba. Hiyyeessa namni gargaaru maa inni bu'aansa? Maal buufanna hiyyeessa gargaarre? Amma mee hiyyeessaa kennuu irratti waa'ee kennuuti immoo inni nama hiyyeessi gargaaraman eenyudhaan nama sitti dubbachaa ture. Garuu immoo nuyi amantoonni hundumti keenya iyyuu hiyyeessa inni hiyyeessa ta'es inni sooressa ta'es nu gargaara hiyyeessa. Garuu hiyyeessa kana yommuu gargaaru nuuf bu'aansa maa nuuf anaaf bu'aansa maa inni jennee of ilaaluudha. Akka jedhu sagalee Waaqayyoo kanarraati. Akkana namni isa dadhabaadhaaf yaadu hagammadu jedheetu Waaqayyo guyyaa hamaatti isan oolchaa Waaqayyo isan eegaa jireenyas hin kennaafi biyya keessattis isa gammadee hin jedhama. Inni jalqabaa nama gammachuu ta'a. Yeroo hiyyeessa gargaartan, yeroo nama rakkate gargaartan, yeroo nama dheebote dheebuu baaftan, yeroo nama beela'e beela baaftan, yeroo nama daare daara baaftanii gammachuu guddaa isinii kenna Waaqayyo. Ameen jedhaa gaadharaa keessatti dhugaa Waaqayyoo dhabu. Gammachuu biyya hin jirretu Waaqayyo isinii kenna. Hin gammaddu. Namoonni gammachuu dhabdan gammadee hin beeku namoonni jettan hiyyeessaa waa kenna. Hiyyeessaa kennuun nama hin dallasiisu, nama hin gaddisiisu, nama gammachiisa malee. Waaqayyo gammachuu achitti dhiqan isinii. Karaa nuyi barbaadnu irra miti. Iddoo sanatti dil godhe yoo hiyyeessaa naatte duwwaa gammachuu si duukaa gala. Akkas godhe Waaqayyo. Kuni dubbii Waaqaati. Inni biraan akkas jedha laa faarsaa ifatamu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 gubbaatti namni hiyyeessaaf garaa laafu haa gammadu. Namni hiyyeessaaf garaa laafu gammachuu qaba. Hiyyeessaaf garaa laafu hiyyeessatti garaa jabaachuun jira sababii ta'eef namni akkasii gammachuu qaba jedha dubbii Waaqayyooti. Yeroo hundumaa namni hiyyeessaaf garaa laafu ni gammada. Waaqayyumatti akkas godhu. Edha na dhaggeeffadhaa. Walitti hin hidhamu namni keenya. Gaafa hiyyeessaaf laattan gammachuu guddaatu isinitti dhangala'a. Ameen. Dhugaa Waaqayyoodhaan. Edha na dhaggeeffadhaa kana. Godhaati yoo Waaqayyo kana godhu ta'ee anaanis Waaqayyoon istaajjaba. Yeroon isiniin jedhu muu jetteen anama hiriyaa Waaqayyoo ta'e anaanis Waaqayyoon gaafa isiniin jedhu ani waanan godhe waanan Waaqayyoon natti argisiises qabaa dubbiin kun immoo dhugaa. Godhaa mee hiyyeessa gargaaraa ergasii booda lala. Gammachuu guddaa gammadu. Dhala keessan gargaaruu caalaa isin gammachiisa. Fira keessan gargaaruu caalaa isin gammachiisa. Gaafa hiyyeessa tokko gargaartan. Maal ofiiyyuu qabu jedha. Mee hiyyeessa afaan kaattan irraa hiyyeessa ollaa keessa jiru afaan kaalaala. Gammachuu guddaa qabu. Hiriyaa keessa waamtanii nyaachisuu irra guyyaa ayyaanaa mee hiyyeessa tokko lama waamaa. Mee callumeedhaa hiyyeessatti na quuftu wadaraa keessatti. Baay'ee isin gammachiisa. Hiyyeessi quufee na quufee no. Gaafa inni isiniin jedhume dhugaa Waaqayyoon isinitti hima gammachuu kan irra caalu jiru. Maaliif kun jibeettu gooftaa Yesuustuu akkas jedhila. Hiyyeessa ta'ee dhukkubsadhee hidhamee beela'ee daaree na gargaartaniittu hin jedha. Yesuus Kiristoos gama jaraa jira. Gama jaraa dhaabatee nu ilaala. Kanaaf yeroo sana gootan hin gammaddu. Hin gammaddu jechuun immoo arramameera jechaadha hojii keessatti. Amma wantoonni gammachiisa fatanaa fattanamne ijoolleen dargaggoonnis kunis hundumtuu fatanaa gaafa fattanamtan akkas barsiisaan isinii godheera taanaan baay'ee isin gammachiisa. Gaafa arramamuu isaa argitan isinitti tola. Isa akkas eksiin irra bu'eera taanaan immoo pastor jedhan ni geessa. Waaqayyo gaafa isin hiyyeessaaf gootan irrimaatii sammoo eegoo isin bira isinii ga'a. Ameen jedhaa gaadharaa Waaqayyo. Hagoodha Waaqayyo.
hin godhan moo kana hin hubattu ganaa godha miti. Inni lammaffaan guyyaa rakkinaatti harka gargaarsa Waaqayyoo namaaf fida. Guyyaa rakkinaatti gaafa hiyyeessa gargaartan dhiphina keessatti harka gargaarsa Waaqayyootu nu wajjin ta'a. Sababiin isaas namni hiyyeessa gargaaruu eenyuuf liqeessedha sagalee Waaqayyoo? Waaqayyoof liqeessedha. Harka gargaarsa Waaqayyootu isinirra godha. Hiyyeessaaf gaafa laattan Waaqayyoof liqeessitan. Kana macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 beekamaadha kutaan kun. Namni hiyyeessaaf kennu Waaqayyoof liqeessan. Dhaggeeffadhaa Waaqayyootu liqii mana keessan dhufa gaafa hiyyeessi mana keessan dhufa. Yeroo hiyyeessaaf laattan Waaqayyoof liqii laattan akkasitti lakkaa'adhaa amantoota keenya. Inni kan biraan akka sadaffaatti waan isin himaa jiru hiyyeessa gargaaruun dhukkubattii fayyuu namaaf fida. Akkas jedha. Siree isaarra illee wanni ciise Waaqayyo siree isaarraa dhaqee walaanaa achi immoo siree isaarraa immoo isa kaasaa siree dhukkubaarra. Fayyina fida. Fayyina foonii. Fayyina foonii fida. Kana Waaqayyotu akkas godha. Macaafa moototaa boqonnaa 4 isa lammaffaa boqonnaa 4 keessatti guutummaatti dubbifattanii argachuu dandeessu. Namoota gargaaruun gara fayyinaatti nama geessa. Bishaanatuun argate jiru. Gara fayyinaatti nama geessa. Waaqayyoon gargaaruu dhiyeessa gargaara. Kanaaf Waaqayyoo yeroo ati rakkina keessatti nama bira geessu ani immoo rakkina keessatti bira ga'a jedheera. Inni akkamitti Waaqayyoo diinota isaa irraa isin beektan malee diinota hiikuu qabu. Diinni keenya seetana duwwaa miti. Namni kamuu jira. Namni isin naamu yoo jira jireenya keessatti. Namni gadi gombisee isin naamu jira. Yoo isin hojii cimaa hojjetan ta'e kanaafuu hojjetaa isin jira. Yoo isin hojii dhiiftan kanaaf hojjetuudhaan bara kana keessa biyya hojjetoonni mootummaa horii laatan barsiisota isa ta'uu hojii kan biraarratti warra bobbaatanii jirtan hundumti keessan iyyuu yoo isin gaarii goota hojjetan kanaaf hojii nyaa'uu akkas ta'e. Hojii kan isin kennan yoo isin duraatanii hojjetan kanaaf akkas goote hojii kunii kana immoo buufachuu kana tokko keessaan argamaa amma soo mana kana birrii guddaa mana kanaaf waamu maaltu beeku gara caalaa isaa warri fudhatan himatan jiraachuu danda'u kan jedhu jiraachuu danda'a. Kanaaf sammuu namaa irraa jalqaala inni jalqaan kun immoo diina namatti ta'a keessumatti nama hojiidhaaf kaka'uu fi baay'ee rakkisa. Kanaaf beekadaa diinonni akka jiran hin dhagahinaa isin jechuu kun isaan kun du'attee gaa Waaqayyoo isin ijjellaasisu. Isaan kun isaaniin isin irraa hin jedhu malee isin dargatan galanni Waaqayyoo haa ta'u. Hin hiixatu malee isin qaban. Hin qaqqaabatu malee isin fudhadhaan. Waaqayyoo hin oolchine. Inni ta'uu jiru eebba fide. Eebba fide. Hojii eebbisuusitti guyyeessu. Keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 10 gubbaatti waan inni jedhu namni hiyyeessa gargaaru hin eebbifamaadha. Namni hiyyeessa gargaaru hin eebbifama. Ilaa dhaggeeffadhaa jira. Hiyyuma irratti waa facaasu eebba fida malee hiyyuma fida. Tarii namoonni tokko tokko abalu kun hiyyottiidha. Hiyyuma ishee mana kootti dhagalattanii yaaddina. Hiyyuma irratti facaasa. Tarii namichi boolli isinitti fakkaate. Amma yeroo kana keessa nama borqii madaabaraa fuudha uummatni keenya. Borqii irratti yoo facaasan sanyiin hin biqiltochuu wanta facaasa. Baaramaa ta'anii borqii irratti facaasu. Garuu hiyyeessa irratti facaasuun akka lafa madaabaraa qabu yookaan akka lafa furdataasaa gargaara. Si fayyada eebba guddaa qaba. Kana sagalee Waaqayyootu dubbata. Eebbifamaa ta'a namni akkas jedha. Suma nama isinii kennee keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 10 dubbifattanii argachuu dandeessu. Waaqayyoo fi kennuuni hiyyeessaaf kennuuni
namni hiyyeessaaf kennu waaqayyoon eegama. Akkasii kutaa samman dubbise gaadha. Waaqayyoon eegama. Eegama. Eegumsa isaatu jira. Akkasii warri eegumsa kan jedhu kana shamaar jedhu warri Israa'el warri biroota afaan Ibraayitaatiin shamaar. Shamaar jechuun eegumsa jechuudha. Eegumsa geggeessaa kan jedhu qabatee jira. Shamaar ta'a namni akkasii jedhu. Waaqayyotu eega. Eegumsa kun immoo eegumsa shamaar jechuun eegumsa waaqayyooti. Waaqayyotu eega. To'annaa waaqayyoo jedha. Meeqoo amee? Amma warra kaanii bodii gaaddiifaa qaxaratanii nama Rippaabilikaan gaaddiifaa warra danda'u eegamtee warruma mootummaa mootota keenya. Siin garuu waaqayyotu si eega. Ameen jedhaa qaba. Waaqayyotu si eega. Qoma dhiibdee deemta waaqayyotu si eega. Diinni amma barbaadee jiraatu waaqayyotu si eega. Harka bilbilee si adoorsisu laphee kee dhiibidee waaqayyotu si eega. Garuu dubbii waaqayyoo jedhu. Manni kee qollofamee famuun banaasa amma baay'een keenya atana keenyatu nu eeggatanii yaaddomini kan nu eegu waaqayyo. Atana yaabbattee ni xiyyaatu. Dhugaa waaqayyoo beeksitu karaa ishee inni tuyyuu beektan. Eeggaduu maal godhe beektu. Mana tokko lama sadii afur shan. Manni keenya dorgaa waaqayyoo seetti maa waan ishee bilookeetti maa nu gara fuulduraa bogodanneera. Kalau dulu bambu korot turut digone-gone. Sana nu terus apa tu? Mana sih yang ini tapi itu waktu kan. Mana sih bio tu kujira cerita lagi. Bio sana ni ada wanita jabat. Toko kayaknya ada dempte. Sama mana jalan juga ni dulu. Kurti kan. Aku capo masa dulu aja toko lama udah deh. Kanisa tokko immoo kanisa tokko lama fudhattee kanisa kana tokko fudhatte. Caammaa miila sadii mana jalatti argattee fudhatte. Caammaa malee fudhatte. Waantoo caammaa qofaatti hirti fakkaata waan sana. Fudhattee sun. Mana warra kaanii jalaas caammaa kan nama guddaa tokko duwwaa fudhatte haaraa mana jala kaaniiti isaan immoo mana jala kaanii beekan caammaan sun haaraadha. Shaatti gootee fudhatte sokkitti. Akka isheen itti yaabdee buutee isin hima bakka. Ilaa gaagurtee kana yaabu. Waaqayyo nama eega malee of eegdanii miti. Dallaatu sin eegi miti. Isin jechuudha. Waaqayyo garuu nu eega ameen. Ameen. Nu eega. Amma nu eegaa kana sin salphaa gootanii ilaalina. Maanni waaqayyo waan xiyyaatee gadi buufnee waaqayyo ni jenna. Isumatu eegaa. Macaafa qulqulluutu waa'ee waaqayyo nutti dubbatu nu eega. Akkuma nu ijoollee keenya. Maali isin waan xiyyaata taniiti kan ijoolleen keessan amma barbadaatti yommuu shabbataatti dhafi dukkam gootanii yommuu qabdan. Yeroo waan hamaan ijoolleetti hawwu jedheetti fiigu sareen illee ta'u waan ijoollee keessa miidhuu jiraatan dhattanii jalaan guutan keessumatti haadhotii beektu kan ijoollee ishee reefuu lafaa qabu batattatee mushee dhattee waan turatti gadhee taate waan biyyaa taatan eeyyee waan biyyaa ijoollee keessanis immoo ta'uu gaarii waaqayyoo waan biyyaa ijoollee isaa ta'uunis immoo gadi bu'uu waaqayyoon argisiisu waaqayyoo galannaa ta'u. Isa fayyisuu jedhu irratti xinnoo irra deebi'ee waa isinitti himaa kanumaan hin dhufu. Dokter Wadajine nama jedhamu tokko spesialis dokterii mana inni kuni beeku baay'ee keessanii waggeela baay'ee labsa amma immoo ministirii maddaayyuu godhee waan adda addaa hojjechaa jira namicha kana beekuu dandeessu baay'ee keessa Dokter Wadajine maqaasaa abbaa isaanii amaarichaadhaan agarru argachuu dandeessu namicha Dokter Wadajine jedhanii maa hoggananii dudubii guddaa baay'ee yeroo tokko waa barsiisatu. Waaqayyo fayyisa. Fayyisuma foonii nama fayyisa. Yeroo kam yeroo hiyyeessa gargaara. Waatu dhukkuba tokkotu naannaa tokkotti nama. Dhukkubni kun dhukkuba garaa gorsu. Shintibeetii dhaquu. Inuma nyaatu garuu gadi hin bahu. Rakkata nama. Naqaa ofumaa bakka tar jedhema. Motorsaayikilii makko dogdoqqee ofee dhiisa malee bahu garaa kee nama bahu. Maali kun jedhanii kunis kana himataa sunis kana himataa sunis kana himataa waliinsaa wallaalame. Hin bahu hin kokee bakka garaa matu koki yoo dirqate nama. Jennaanii mana kiimii kunis dhaqnaanii warra faranjii bira ga'a. Hakiimonni maayinni kunii jedhanii hakiimonni kunii fala barbaaduuf kaan
Gaafa falli barbaadamu falli isaan ni babu waan godhan nama mee kottaa riisarchii hojjennaa jedhanii riisarchiitti kaan egaa faranjiin akka keenya miti dhukkubni qorichisaan jiru jettee ni ibsu cabni mattee dhimma kana irratti gaafa mana jara kanaa dhaqanii barbaadutti kaanii riisarchii cimaa irratti geggeessanii mana nama hundumaa galan mana warra dhukkuba kanaan qabamanii kana yommuu dhaqanii waan mee maal isin nyaattan jedhanii waan adda addaa nyaatu malee waan garaa nama gosu nyaatu miti jargu waxii isaanii ilaalanii buddeen isaanii ilaalanii tarii sarraatanyoota isaanii yoo qabaatan maalitti godhama jedhanii waan tokko waanuma biyyi nyaatu nyaatu maal kun jedhanii irra deebi'anii ilaalan homtuun jiru ammas immoo fuula lamaffaa kaa riisarchii isaanii isuma irra deebi'anii ammas barbaadanii homtuun jiru sadaffaa dhaqanii mee kottaa dhaqanii mana isaanii keessa jiru gaafa marammarutti kaanii namoota baay'ee qumsaaxinii isaanii keessaa waggaa meeqa kan fixe wayyaatu jira suufii kana takka uffatanii qumsaaxiniin cuqqaalamee ta'a cuqqaalanii wayyaadhaan mana isa kanaas mana sanaas amma wadi dirqatiin qabatee hundumaa gaafa dhaqanii ilaalanii wayyaatu cuqqaalee jira nagaa maalata warra bakkeetti wayyaatu cuqqaalee jiraayyuu maal goona jedhanii waan banaa dhufeera Ashi. Rande be. No, shen wayu. Enna researchin kuni maali warri garaa nama gosu kun jedhanii nyaata isaanii ilaallaan nyaanni isaanii nagaa. Waan isaan dhugan ilaallaan hundumtuu nagaa. Ergasii booda irra deddeebi'anii ilaalanii wantoota baay'ee ilaalanii bishaan lagaa bombaan isaanii maal fakkaata waan kana hundumaa geggeessanii bishaanichis biyyi dhuguudha sababii ta'eef nagaa. Garuu mana isaanii dhuunfatanii mana isaanii keessa waa barbaadutti kaan memmeedhanii qumsaaxinii isaanii bananii tariidhanii waan cinqatiitti fidee kana godhu jiraa laata jedhanii gaafa laalanii birriis baay'ee qabu miti buukiin isaanii akkuma namoota warra kaanii tarree magajjallaati malee waan gurguddaa qabanii garuu waan isaan arganii suufii wayyaa isaan uffatantu moofaa wayyaatu cuqqaalee ta'a qumsaaxinii isaanii tarii mee kana ta'uu danda'a laata jedhanii qumsaaxinii kana keessa wayyaana baasaa hiyyeessaaf kennaa jedhan jennaanii mee jedhanii isaanoo gadi guuranii hiyyeessaaf kennan gaafa isaan gadi guuranii hiyyeessaaf kennanii waaqayyoo siin futtaafachiisee gaafa dhaqanii shintimeetii irratti nagaa matu didichee gaafuutti kenna argitanii yeroo nuyi achi hidhu waaqayyoo isas hidhaa jechaadha Ela berota ko, pada timbek kumantan, Waaqayyo, karaa baay'ee nama tolu. Ani waan gaafa kana dhaga'uuf dhugaa Waaqayyoo taanaan baay'ee gammades, baay'ee natti tole, garuu baay'ee natti keessa. Hin furamani jedhamu. Tarii amma callumattanii waan wayyaa isin uffanne meeqatu jira mana keessan keessa. Hin uffattanii ijoollee keessaniifis hin ta'u garuu callumattanii keessa akkuma waan dhanna keessan ta'e wayyaadhaaf. Yeroo bitatan iyyuu kennu si dhiisee dhuman. Waan namni si dhiisee dhumu dheessi dhuma iyyuu si eebbisee ati garuu wandaa manatti dhumnee keenya yoo ta'e homaa tokko nuti qabu. Ofii keessatti dhiiftaniitu caammaa kana kaachuu dhiiftaniitu taanaan eenyuuf keessu kan kana dhabee rakkatu hoo jira. Eenyuuf bara yoomii uffachuuf jettaniiti. Hiyyeessaaf kennama. Wayyaa sirraa hafee kana hiyyeessaaf kennama. Waaqayyoo dhukkubattii maali jala kana. Kennuu isaaniiti. Isa iyyuu hiyyeessaaf kennuu isaaniiti. Isa isinii ittiin lafa qulqulleeffadha jettanii fudhattan kan isa uffannaa sana dhabee rakkatu meeqatu jira. Kan isin kana goone jettan waan gara biraa goone jettan nama meeqatu dhabee rakkatu. Kanaaf adaraa keessatti hiyyeessa gargaara. Yeroo isin hiyyeessa gargaartan Waaqayyo abbaan hiyyeessaa immoo isin gargaara. Waaqayyo nu haa eebbisu. Sadaqeenya nuuf haa eebbisus. Hin kadhanna Waaqayyoon gabaabsinee. Gooftaa keenya Waaqa hundumaa wal jirtu hundumaa salleessu akkaataa kanaan yaa Waaqayyo waa'ee hiyyeessa gargaaruutiin gara jireenya keenyaa dhuftee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Nuunis immoo mudhii keenya hidhannee kaanee hojii qulqulluu hojii gaarii kana
Kuni waan irraa dhowwitu miti waan irratti nu ajajjina malee. Waaqayyo situ eeyyame akka nuyi kana goonu. Eeyyame kee kana kaanee akka raawwannu nu gargaara. Abbootii kana raawwannee ofis nagaa argannee, ofis gammachuu argannee, ofis fayyina argannee, warra kaanis fayyisoo akka dandeenyu ayyaanni kee nu gargaara. Kanaan booda dubbii kee kanarraan kaasee yaa Waaqayyo keessa keenyatti humni addaa nu taaseenu. Ayyaanni kee hunduma keenya haa gargaaru. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus gooftaa keenyaan ameen.